maatiin dalagee eegana islaama lafaa balleessuudhaan waan akkanaa gooti haraama qulqulluu shakkiyyuu hin qabuu jedhe hagana dubbi. Isin gaafadhe hoo? Na gaafadhu amma. Ammalee geemiin kun kamaan taphadhe kana qofa haraama moo hunduma haraam? Walumaa galatti taphni teettee taa'anii waan nama lamaan taphatanii waa fidi jechuufi ammas torbaanitti tapha qabna jechuufi ammas ammoo shamara waliin seentee guddaa waliin seentee wanni sii kennamu kun parsantiin 70 chaayinaa yahudaa gala yahudaan islaama lafaa balleessaa jirti duniyaa isinirraa kallattiin hin fuutu alkallattiin fuutee walumaa galatti wanni geemii jedhamu as qabaachi qabaan jiru haraama qulqulluu jedhee lafa kaa'e kalee akka rahmat haala kanaan. Aishi gaafii lammataati. Eega wanni kun haraama ta'e leencareen gadda amma Oromoon akkasii walii guurte san eessa godharee an akkam geessu eessa geessu? Ila amma gaafii bareedana gaafatte. Gaafii bareedana gaafatte. Nuti ati kinoo akkanaaf dasna jette hayyuudha beekaadha akkati dubbattu beeyta. Nama tokkoof jedhee waan tokko haraaman godhu ibaluun jaaladheef. Karaa rabbii keessatti shari'aa keessatti komiin namni na komatu dantaa isaati asliin abbaa fedhe yoo ta'e akka rabbii dubbadha akka shari'aa dubbadha daliilaan dubbadha. Komii nama komatu jedhee waan sana immoo waan haraamaa tokko irraa qabee halaalatti galchuun deemu nama akkasiiti. Dubbiin eega naa ifte booda awwalayyuu duraan halaala haraaman jenne eega dubbiin naa iftee rahmaan bakar naa ibsite haraama qulqulluu jedhee murteesse. Amma wanni ati waliin qabde. Rahmaan sheekaa isii eenyutu baaba fatwaa isii geesse isin daliila mara rahmaa fidattan fatwaa gora eessa geessi nama duniyaa dheengadda Oromoon nu kennite namni 414 nu kenne kana eessa geessi nu haraama jettani. Na caqasika amma daliila maqaa namaan barbaadu akka keetitti yoo shari'aa bira dhaabadhee dubbiin naa galte akkuma an dubbiin naa galtee waan tokko daliilaan murteesse dubbiin naa galte wanni isheen jedhan dhugaadha daliilaan haasayanii wanni kun haraama jedhanii yoo haraama dhibbaan dhibbatti haraama ta'uu fudhatte waan gootu sitti himna. Lakki ammootiin waan kanatti naan galle xiqqoo daliilli naan taane yoo jette wanna kana fedha keetiin ammoo waan gootu situ beeka. Gaafa haraama qulqulluu bakka dubbii tanan fudhadhata shari'aa natti himtanii dubbii Oromootiin shari'aa na himtanii daliilaan natti himtanii jettee ka fudhattu taate duniyaa san waan gootu uumama sitti hima. Filannoo keeti. Inaamma ani dubbiin ana bira zaahiraa beeytanii. Ana biratti illee zaahira. Teessan xiqqoo irra butaa qabdi godha sheeka. Uummata dhaggeeffadhaa kan haasoo ta'e na dhaggeeffadha amma wal dhaggeeffadha. Ayyee. An dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warra amma isin asirraa feemasa maal jettan kana tokkoffaa an feemasaa miti dooktora takka jedha achitti qabadha takka jedha lammata wallaahi ani takka akka feemasatti illee of ilaallee feemasallee miti dooktoriidha tanuma fudhadhaa isin waan abbaan hin jaalanne hin barbaanne nama waamullee shari'aan hin dhoogga waan ta'eef isinii galee takka jedha lammata leencallee yoo ta'e yoo baay'inna wal caale malee haraama yoo ta'e haraama isinillee nyaattan an isiniyyuu kennee beeka harka kiyya kanaan ina dhugaa hin fixadha lama jedha sadaffaa leenca tokko lama yoo osoo hin taane leenca kanaa olii halkan tokkotti miliyeena 7 kunoo ka biyya jiru ka risiitiin jiru halkan tokko keessatti ummata keenya karakkate ibin osoo ganda biraan dhayne ummata sikkoo manda ummata arsii qofa miliyeena 7 guurree beeyna sinii galee miti haraama yoo ta'e haraama aslii qofaa miti bani aadam hundatu nyaataa jira akka oromootitti illee oromo hunda nyaataa jira akka gandaatitti illee ganda hunda nyaataa jira anuu harka kiyyaan isinii kennee jira nyaattanii jirtanii sirritti irra ciisaa laalaa anu hundarra immoo ka halaama faraala sanii yoo kitaaba as fidanii leenca asli kennuun harama maqaa arabaatiin leenci arabiffaan al-asadul qoyaka al-asadul allitiddii al-asli haram hadiisni jedhu yoo jiraate waan godhu natti himtanii hin godhan birrii takka keessaan balleessine wallaahi rabbiin argaa doolaara 100 qofa keessaa balleessine gobas isinii galee kaasanirra hafeen ani wallaahi hin beeytan jalqaba gaafa horbaran nurra nama baay'ee isin jaalatu baay'ee isin kabaju eenyuma olitti waan nama
ilmi rabbii qomaa qabu ittiin bu'u yoo humna kiyyaa ol dubbiin taate malee. Nama biraa osoo taate qaata walitti buuna. Kanaafi sheeka roobe wallahi anna argaafillee miti. Maalifillee miti. Isinillee yoo isin jaala isin kabaja isin jaaladhe kabajamaa fi jaalalumatu naa dabalama. Guddaa ofii beekaa ofii kabajuun egerama ofii tolfachuudha rabbii nama biratti. Yoo isin xiqqeensallee namuma biraattu achirraa ammoo gurbaa xiqqaataa ishee kan xiqqeessa kanaan jedha malee guyyaan ga'u malee du'oon ta'u jiru taraa takkara lamanatti deebisan. Yoo kanallee sa'aatii 24 naa kennitanii karaama falaalaa itti deebina. Wallahi ani isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Amma achi dubbiin na wawwaraayina ishii dhiifama wallahi. Ayyee ulfaadhu caqasi fixatte tatiyyaatti deebi'a. Leenca naa kennite dhugaa naa kennite. Yoom naa kennite waggaan gaya waggaa har'aati. Rabbi quraana keessatti warra duraan ada'aafa mudaa'afaa nyaatu warra ribaa nyaatu quraana keessatti waan jedhe ribaa nyaatanii jennaan waan duraan aslii keessan ada'aafa mudaa'afaa namni namarraa qaba qara. Namarraa qaba duniyaan nama bira jirti. Duniyaan nama bira jirti. Caqasa duniyaan nama bira jirti. Duniyaa teessan ta'ada'aafa mudaa'afaa duraan nyaattan ta nama bira jirtu san aslii teessan bichaa fudhadhaa tadachaa qara jala fudhattan dhiisaa rabbi jedhee. Ka duraanii nyaatan san ka duraanii ila ka duraanii ka nyaatan san ka duraanii ka nyaatan eega haraaman beekin rakkoon qabu. Gaafa haraamni si naagale ana ammarraa ani nama fudhatuumi akkasitti an akka kiyyatti. Naagale waan ta'eef eega naagale waan itti ce'eetiin haraamatti ce'uun qabu. Waan ammootiin baada haraamaan beekin ma'azuura uzriin ni ilaalama ma'azuura rakkoodhaan qabu. Rabbuma quraana keessatti ada'aafa mudaa'afaa warri duraan nyaattan akkasiin naggaaddan. Hirfii keessan ka achii fudhachuu dandan akkuma duraanitti kan nyaattan dhiisaa aslii duniyaa teessanii fudhadhaa rabbi jedhe. Akkana yoo goone hoo? Tuntiyya sitti hime. Takabajaa. Akkana yoo goone hoo? Takabajaa aslii dhugamaan hundumaa si jaaladhaan. Har'aa miti gaafa FB fireendii 300 qabu nama kana beeytanii jee nama gaafannee innaan bara keessaan barreessanii fi naan jee namni wayii akkamitti barreessan? Aslii jedhaa sarchi godhaa naan jedhe maaliif beekaan? Gaafa mobaala boora qabu Nookiyaa boora qabaa iyyuu wayitiisanii akka likooftorii marzii afuutuu tana biqilaa isii tana qaba. Eeganaa safandii kana gurguddaa namni nakkinee jennaan seenaa sahabaa wayitan qaraasisu jaalatee jennaan nakkinnan. Akkanumas ilaalee fi irratti abboo nama kana dubbisiisaa jedhe. Akka wayitasanii ani takkaallee birriifsi namatti hin dhiyaadhu yoo nama jaaladhe jedha. Maaliif Rasulillee nama jaalattan jaaladhe jedha itti maa jedha. Kaajibbaa keen qabu qeeqaaf waasiin hin jedhu. Takkaa waasiin hin jedhu. Qaras kabajaa waliin qabna. Ati ammootiin isin kabaja nama hedduu nama mara keessaa isin kabaju jechuun kee kabajama dabalattee ammallee. Ammallee jechi kee akkana jechuun kee kabajama dabalattee. Hin beeytani akka isin jaaladhu hin beeytani isin. In beeka. Kabajami nama biraallee rabbii biraallee kabajami siin jennu. Kabajaallee. Amma akkana goona sheekaa kenna amma akkana goona. Ayyee. Taalaama faraalaa sani taalaama falaalaa san tamma geemii dheengaddaa halaalas taatu haraamas taatu san rabbi ana haa gaafatu badii biraatu baay'ee maqaba. Waa haadha namaa arrabsuu caaltee miti. Isin jazaakumullahu khayran natti himuu keessaniif hayyuma ofittu beeka ofittu namatti hima. Garuu an akka wallaalummaa kiyyaa kanatti isin jaaladha akkuma isin jaaladhu beeka san booda rabbi na haa qajeelchu du'aayii naa godha anillee laalee ofirraa dhiisa yoo amma achi tiktookii kana akkanatti yoo walii galle hoo. Abboo ulfaadhu akkanatti kinoolaan an akkanaa mul'attee bar daliila hadiisa tokko caqasi. Hadiisa tokko irratti namni gargar bahe fahamii jecha kunillee akka biraa irraa fahame kunillee akka biraa irraa fahame. Hadiisa takkitti san si hima. Abboo chaachaa taa'ii. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam wayitaa. Tayyammumaa. Hin kennin haraama jedhaa jiranii. Laa ilaaha illallah. Sila uummanni kanatti seenaa hadiisa abbaan fedhe haa kennu ati eegaa. Haraama reeshii argaa jirtanii. Giiftiin haraamaan kennina. Hadiisa tokko irratti wal dhaban. Eshi.
himtanii amma tanuma bichaa isin hima hadiisa tokko isinillee kenne namichi isinillee kenne miliqa haraama isin nyaachisaa jira ina chaayini cabaa hayye bar wanna takka yoo fedhiidhaan ani naa kennaa jedhe akkasitti wanni jedha malee annu atillee naa kennaa jiraan jirtu anillee naa kennaa jiraan jiru haasawa haasoyne waan nama sanii dhiisi haasawa kennat deebinaa hadiisa tokko irratti Abu Haniifaa fi Imaamu Shaafi'iin gargar bayan fahamiin isaanii hadiisni sun rasuulli waan jedhan waytabii bishaan dhabdan biyyeen tayammuma godhaa jedhan harkaan lafa dha'ee rasuulli eeganaa biyyee harkaa san hin afuufee jedhe rasuulli hin afuufanii hadiisa rasuula jedhe hin afuufanii kanarratti wal dhaban kino hin afuufanii makanarratti warri madaba Imaamu Shaafi'ii maal jedhe biyyee harkaan lafa tuqan san akkuma sanitti fuulaan hin haxaayanii xiqqoo awwaara isii irra jirtu afuufanii harkaan ammoo fuula haxaayatanii biyyeen awwaara qabaachuun sharxiidhaa jedha yoo awwaaran qabaatiin tayammumni hin ta'u jedha Imaamu Shaafi'iin warreen madaba Abu Haniifaa maal jedhe maal awwaara ammootiin qabuun sharxii miti awwaara qabaachuun sharxii miti ta irra jirtuu irraa afuufanii akka takkittiin harkarratti nafne jechuudha jedhanii akka takkittiin harkarratti nafne jechuudha jedhan hadiisuma takkittii kanarratti ilaa akka takkittiin harkarratti nafne jedhanii maal awwaarri awwaara irraa xiqqoo afuufanii miti takkittiin akka nafne jedhanii wal dhaban kanaaf anillee geemii haga naa mul'atetti namuu haga waa mul'ate beekumsi namni walirra qaba haga naa mul'ate daliila tam jala oolti jedhee walii guuradhee waan kana jedhe namni biraallee na faallessee jechuu dandaya maaliif jennaan yoo daliila argatee daliilli isaa ammoo itti kaqajeelu ta'e walil ulamaa yaaraa ulamaa'iin haaraa qabanii maaliif jette hin jedhamuun ummata biraallee kafaallaa kiyya yookaan halaala jechuu dandayu maaliif jette yoo inni daliila fidatee kana kanaaf halaala jedhe maaliif jette jedhanii qabuun hin ta'u maaliif daliila fidate waan ta'eef ragaa fidate waan ta'eef ragarra dhaabatee dubbate waan ta'eef anis haraama jedheemi daliila fidadhee ragaa fidadhee waan kana haraama ammoo malee daliila fidanneeyyu kanaaf akka kiyyatti waan guuradhee as fide raayii kiyya sheeni akkana jedhanii jettee haasa'u osoo hin ta'in namni biraallee waan kanarratti haasa'u ni jira anka kiyyaa naa mul'atte waan xiqqoo naa ifte sii hime jechuu barbaadiyan waan naa ifte daliila irra haganu jazakumullahu khairan lamanni nyama afoina lillahi aganuma wal dubbisu yaada waliin galuun bareeda Omara kon qabutan yollen baay'ee wal mormine sheekota baay'ee wal mormine waan kanarratti annama kennalle wal mormisiisu hin barbaadu namni ufii kun gizee waa barbaadu nama ergataa yoo maajo nama ergataa gizee tasammootu akka dhuunfatitti namni bira dhaabatu gizee hukumiin baay'atu namatti dhagama nama tanurallee dhugaa dubbachuu yoo ta'e geemii taphadhee ture waggaa sadi dura beeytanii gaafasillee warrumanatti dhiyaatutu baratan isin tiktookiin banatti fakkaate akira wallolanii sheekonni meeqa mana kiyya dhufanii mee bakkuma leenci haraama jedhu fidaa jedheeni qur'aanumarraa dhabame asad ka jedhu kun jidduun itti dhiifne gara South Africa kana olomaa'ota Afrikaa kana keessatti akka waan argamee haasayan gaafas amma isin kun asii fuutanii Kanaadan nu baaftan rafmaa bakar biraan nu baaftan jechuudha. Kanaaf amma maaltu caalaa obbolummaa caalaa rabbi ana haa qajeelchu yoo an karaan jiraanne rabbi na haa qajeelchu du'aayi naa godha isin amma waliigalleen anaafsi laal akka dubbii jettee bagan fuudhin baga anaafsi waliin haasoyin namni dubbii cicciree akka waan ati anaa birrii kafaltee viidiyoo sii dalagee fa'aa haasayan takkaa anaafsi haasaa wallee akkasitti hin qabnu viidiyoo waa'ee geemii irratti amma isin gaafa geemisa waan geemisa nirraa tapha dhageessa akka quraana dhibba biteetiin sadaqadhu barbaadanii